gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa daawwattoota keenya bakka buutonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaan gara wal waraansaatti tuun seeniin dura walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru dhumataa jiraachuu dubbatan. Akeekkachiisi kun kan dhaga'ame innaa mootummaan gargaarsi namoomaa naannoo sana akka hin seenne ugguruu isaatiin uummanni naannichaa hanqina nyaataaf boba'an rakkataa jiranitti. Gabaasaa Sindiseen jaalannee dhiyeessa. Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Ned Price waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu ilaalchisee gaafatamanii akkas jedhan. If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security force harassment and detention. Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Ned Price. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Ned Price gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Oluseegun Obasanjo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteets ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan. All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are. Hoogganoonni Finfinnees ta'ee ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran qoba qobaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuu isaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets ka ta'an Anthony Blinken akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itiyoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru. The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region. Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan. I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year. Yaaddoodhaan hordofa. Keessumaa isa Itoophiyaa keessaa dhufu. Walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbi himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Ned Price akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqa ittiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets ni gargaara jedhaniiru. Gurmuun
hidhattoota shanee jechuun mootummaan waamuuf waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu godina Wallaggaa lixaa Bagiif Qondaalaa keessaa akkasumas godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisee jechuudhaan jiraattotaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa VOA'tti himanii jiran. Hidhattoonni kanneen jiraattota buqqisan namoota nagaa ajjeesanii jedhu kanneen yaada isaanii kennan immoo gama hidhattootaan himatamaniif deebii hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessa akka jiraataa turan namni dubbataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan shanee yookaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan OBO jedhanii of waaman manaaf jireenya isaanii irraa isaan buqqisu sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haleellaa hidhattootni kunneen raawwataniin lubbuun namaas badeera jechuun dubbatanii jiru. Humna mootummaan shanee jedhee waamuu fi isaan immoo abaa'oo jedhanii waamanidha. Yookaan gaafa dhukaasa jalqabanii torbaan badduudhaan hin gaddaa dhukaasa bananiittudha. Dhukaasa bananii amma aanaa Beekii wajjin tootaalii amma Beekiinis Qondaallis barbadaa'ee humna isaaniitiin to'atameeti kan jiru. Mootummaan himmachuu hin dandeenye daa'imni harka keenyarra jirti, dubartiin ulfi jirti, inni kaan dhukkubsataa, inni kaan asmii qabaa, garaacha qabaa, namni waan kaan gidirafamaa jira. Nageenyi immoo lafa sanatti hin taane mootummaan hin birmanne. Isaan immoo nama hunda kana ari'aniiti kan jiranii namni immoo deebi'ee dhaquuf hin sodaatee du'aaf jireenya gidduu kan jiru jechuudha. Maatii qabannee dubartii ulfa qabannee akka abbaa danda'e bahee gaasa abbaa danda'e bahee kan halkan lama halkan sadii laga buleetti kan as ga'e akka dhufeetti amma baqataan dhufe galaa jira jechuudha tokko lamaan. Kan namni immoo akka hoolaatti ciisee kan qalamu beekirraa hoggan sanii kan du'e Qondaalarraa akka kana namni inni kaan harka isaanii gadee inni kaan hin qalamee inni kaan baqatee bahee akka nama dandeessisaatti bahee jechuudha. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattootni shanee jedhaman kunneen jiraattota buqqisaniiru jedhan aanoleen Beegiif Qondaalaa garuu to'annoo hidhattootaa jala hin oollee jechuun dubbatanii jiru. Obbo Haayiluun magaaladii fi gandi to'annoon isaan jala galchan tokko hin jiru jechaadha. Magaaladii fi soba adiidha jechaadha. Obbo Haayiluun akka jedhanitti hidhattootni shanee jedhamanii waamaman kun godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessatti qofa osoo hin taane godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa akkasumas immoo godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisaniiru jedhan. Kanumaan wal qabsiisanis hidhattootni kunneen gocha kana waggaa dheeraaf raawwataa turanii jechuun ibsanii jiru. Amaloota shoror keessaan ittiin beekamu keessaa tokko uummata mootummaa wajjiniin wal waraanuu otoo hin ta'in uummata siviilii ajjeesee, uummata siviilii buqqisee, uummata siviilii dararee siyaasa hojjechuuf barbaada waan ta'eef humni shoror keessaa shanee kaleessas waan inni hojjetaa ture kana har'as kan inni hojjetaa ture kana waggoottan sadan darban kan qabatamaadhaan agarsiiste waan ta'eef har'as uummata dararaa, uummata ajjeesaa, buqqisaa sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiran irratti ajjeechaa sukkanneessaa raawwachaan kan ture waan ta'eef kaleessas kanumatti turte ammas kanuma gochaa jirti jecha. Itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu gama isaaniitiin aanaa Beegiif Qondaalaa keessatti jiraattotni hidhattootaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru jedhan hojjettoota mootummaa fi itti gaafatamtoota hojii mootummaa keessaa haleellaa hidhattootni raawwataniin kanneen lubbuu isaanii dhaban illee jiru jechuun dubbatanii jiru. Aanaalee qofaan lamaan kana qofatu hin taane sochiin isaanii mul'ata. Aanaalee muraasa keessatti naannoo sanatti taatee ta'e wal qabatee xiqqaasa guddatu lubbuun namaa aarsaa kaffaleen jira. Qondaalaa keessatti tarkaanfii muraasa fudhataniiru. Lubbuudhaan kan darbe nama meeqa? Ammaaf daataadhaan rakkoon jaraa wajjin wal arguudhaaf yaalli ittinis waan jiruufi daataadhaan nama manaa yoo jechuudha baannes lubbuun namaa aarsaan kaffalame jira. Gama lamaanuu jechuudha. Diina irrattis qaamni nageenyaa tarkaanfii fudhateera. Qaamni nageenyaa keenyas ta'e hooggansii fi hojjetaan mootummaas miidhamni salphaan qaqqabeera jechuudha. Naannoo sanatti miidhamni lubbuu namaa aarsaa ta'eera. Naannoo sanatti uummanni sodaarraa kan ka'e jechuudha. Taatee ta'e sana rifachuudhaan buqqa'ee naannoo Qashmaalloo fi gara naannoo Jaatti baqachuun hin jira. Sana deebisanii dhaabuudhaaf mootummaan fi qaamoleen nageenyaa sadarkaadhaan jiran hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaadha jechuudha. Gama biraan koomishinarri koomishinii hooggansa balaa sodaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa namoonni 2,000 ol caalan torban darbe keessa godina Wallaggaa lixaa keessaa buqqaanii bakka baambasii jiru akka jiran dubbatanii jiru. Waan hojjetaa jirraa jedhan irratti akkas jedhu obbo Taarraqany. Naannaa Beegii, Gidaamii, Qondaalaa iddoo garaagaraatti rakkinni ka'eera akkuma beekamu. Rakkina sanarraa kan ka'e namoota garaagaraatu gara magaalaa keenyaa yookiin gara kotaa kanaa dhufaa jiru. Keessumaa baambasii iddoo jedhamturra namoota baay'eetu buufatee jira. Amma ammaatti abbaa warraatiin gara nama 285 akkas hin ta'u. Isaan gara nama 2,000 oliitti kan isaan tilmaamamanii.
warri nagaas waliin akka hojjechaa jiran akka yaada wal jijjiiran yaada isaa qaba. Akkasumallee mootummoonni lamaan gaafatamumti mootummoota lamaanii pirezidaantota jechuudha akka walitti haasa'anii beekna. Nus dhimma ilaalu warra ilaallatu wajjin wal bilbilaama irraa akkasumallee dhimma Oromiyaaf Beenishaangul nageenyaaf walitti dhufeenya uummataa irratti kan hojjetanii wajjin isaanii wajjin haasa'aa jirra. Namoonni buqqa'anii dhufan kun akkamitti gargaarsa argatanii rakkina dabalataa keessa kan galleef isaaniin gargaarre gara qe'ee isaaniitti deebisuu dandeenya isa irratti ammaaf hojjetamaa kan jiru. Beegitii buqqifamanii baambasii keessa akka jiran namoota dubbatan keessaa akka deeggarsi isaaniif taasifamu kan gaafatan. Balaa konkolaataa lamaa waan jirruuf balaarra bu'aa waan jirruuf dhimma kana mootummaan nu birmatee nageenya keenya nu eegee baay'ee nageenya biyyaa eeguun nageenya lubbuu biyyaa eeguun dirqama mootummaa. Kanaaf immoo mootummaan dirqama taa'ee namni kun immoo waan isaarra barbaachisu ba'uun dirqama keenya hin baana waan ta'eef gama isaatiin akka nu birmatu mootummaanii kan jedhudha malee kan waamicha addaa eenyu kan kunuun hin qabnu rakkina hamaa fi rakkina saaxila kana jennee ibsuun dandeenye keessa waan jirruuf. Komishinarri Komishinii Hooggansa Balaa Sodaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqany komii buqqaatota keessaa deeggarsi mootummaatiin nuuf taasifamaa hin jiru jedhanii dhiyeessaniif deebii itti aanu kennanii jiru. Isaan kana namootuma naannaa sanaatu gargaaraa jira ammaa fi mootummaarraa waan godhame hin jiru. Mootummaarraa verification yookiin galmee akka finneen gargaarsa akka goonuuf itti himaa jirra. Magaalattiin uummata qabdu rifiujiis gara 18,000 jira naannaa baambasii kana. Akkasumallee uummata gara 82,000 oliitu jira. Magaalattiinis baachuu yeroo ammaatti baachuu kan dadhabde ta'uu isaati kan ibsinu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaallee isa kanarratti bal'inaan hojjete namoota kana gar tokkotti fuudhuuf gargaaruuf akka nu wajjin hojjetu dhaamsa dabarsina. Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin buqqaatota gargaaruu fi deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jiru yommuu ibsan akkas jedhu. Uummanni jalqabaa ijaaramee nagaa naannoo isaa akka tikfatu loote seentota isa gidduu nagaaf tasgabbiisaa booressanii akka eeggatu ijaarree jirra. Amma humna mootummaa qindeessinee opereeshinii irratti gaggeessaa jirra waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti shanis wayyaanis abamsiisnee nagaaf tasgabbii naannoo keenya biyya keenyaas hin mirkaneessine. Mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi shororkeessummaatiin kan farraje gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kana irratti hanga ammaatti ibsa kenne hin qabu. Gurmuun kun yeroo dhiyootti mootummaan shororkeessummaatiin gurmuu farraje kan biraa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut faana waliigaltee irra ga'u ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hordoftoota keenya sagantaan keenya televiziyoona Itiyoosaat dabalee raadiyoo irratti illee nu caqasuu dandeessan. Feesbuukii keenya VOA afaan oromoo.com irratti illee nu argattu. Amma gara qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Paartiin biyya bulchuu kan Afrikaa kibbaa The African National Congress filannoo bulchiinsa magaalaa geggeeffameen seenaa keessatti injifatamuu guddaatu isa quunname. Lammiiwwaniif xiinxaltoonni akka jedhanitti ba'ii waadaa waggootaaf seename hin guutamin hafeef tajaajila dadhabaati jedha gabaasii Liindaa Gifraash Johannesburg irraa ergame kunoo. Johannes Turner mootummaa Afrikaa kibbaa biraa waggoota 25f mana jireenyaa haaraa eeggataa turan. Yeroo sana keessatti haadha warraaf ijoollee isaanii lama mana haaraatti dabarsuuf waadaa seename guutamuu hin dandeenye jedhu. Bakka sanaa paartiin biyya bulchu ANC'n manneen jireenyaa gamtaan keessa jiraatan tajaajilaawwan biroo waliin akka danqamu taasisee jedhu. Kanaaf jecha ka biyyattii sirna apartaayidii jalaa walaboomse filannoo bulchiinsa magaalaa ka torban darbeef ANC'n sagalee irra jireessa argachuu kan dhabeef jedhu Turner. That's how we live here in this place in Kliptown. No, we suffer through the empty promises. Bakka Kliptown jedhamu keessaa akkaataa nuti itti jiraannu kana waadaa duwwaa utuun guutamin hafeen rakkataa jirra. Waa'ee malaammaltummaaf kan kana fakkaatu dubbachuu dandeenya. Rakkootu jira. Hin ta'u paartii malaammaltummaan guutameef sagalee kennuu hin dandeessu jedhan. Kun ergaa ajaa'ibaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa torban darbe ANC'f ergani.
paartichi erga bara 1994 aangootti dhufee as sagalee uummataa dhibbarraa walakkaadhaa gad inni argatu kun isa jalqabaati. Ba'iin filannoo kanaa kan mul'isu lakkoofsi namoota hojii dhabanii akkaan heddummachuuf qorannaan biyyoolessaa akka mul'isutti doolaarri miliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa mootummaa keessaa saamamuu isaati. Pireezidaanti Siiriil Raamaafoozaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf waadaa seenan garuu paartileen mormitootaa haaraan kan akka Action SA akka jedhanitti jijjiirama guddaatu barbaachisa. Hermaan Maashbaa hoogganaa paartii Action SA jedhamuuti. We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government. Dabballeewwan ANC mara kanneen aangoo mootummaa keessa jiran achi keessaa baasuu qabna. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa gurraacha adii afeerra. Namoonni ogummaa qaban mootummaa akka hoogganan haa goonu. Kanneen maallaqa uummataa mancaasan to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. Action SA magaalaa Johannesburg dabalatee bulchiisaawwan magaalaalee hedduu keessatti barcuma dhibbarraa harka 17 qabaachuudhaan paartii guddicha sadaffaa ta'ee sagalee irra jireessa argatee jira. Paartileen mormituu cimoo ta'an kan akka Democratic Alliance fi Economic Freedom Fighters jedhaman illee akka abdatan ta'uu baatuyyuu guutuu biyyattii keessaa sagalee hedduu argataniiru. Madaalliin siyaasaa kallattii isa kamirrayyuu hin deemne. Paartiin kamiyyuu Johannesburgin dabalatee bulchiisaawwan magaalaa 66 keessatti mootummaa gamtaa hundeessuu kan dandeessisu sagalee irra jireessan arganne. Ronald Henwood University Pretoriaatti hayyuu saayinsii siyaasaati. Unfortunately, what we've seen in South Africa up to now is coalition government saying akka carraa ta'ee Afrikaa kibbaa keessatti hanga ammaa mootummoonni waloon hundeeffaman kan nuti argine hooggantoota siyaasaa namoota dhuunfaa yookaan fedhii hayyootaa irratti kan xiyyeeffatanidha. Mootummaa gamtaan uumame kan safuu imaammata irratti fuulleffateef uummataaf tajaajilu hin argine jedhan. Gamtaa uumuun mootummaa naannoof gara fuula duraatti kan mudatu rakkoo tokkicha miti. Yeroo tokko hundeeffamee jennaan siyaasa keessatti amantaa uummataa attamiin akka horatan baruu qabu. Dhibbarraa harka 60 kan ta'an namoonni sagalee kennan filannoo dhiyeenyaaf kan galmeeffaman yoo ta'u kanneen keessaa dhibbarraa harka 45 qofaatu sagalee kennan. Heenuud akka jedhanitti kun kan mul'isu namoonni ba'anii sagalee kennuu dhabuun abdii kutachuu isaaniiti. It is probably time that in South Africa the basic question. Tarii Afrikaa kibbaa keessatti yeroo itti gaaffileen bu'uuraa yookaan gaaffileen ammas gaafataman kanneen kunis hawaasa akkamii keessa jiraachuu barbaadda ka jedhu. Yoo siyaasa keessatti hirmaatta ta'e mootummaa akkamii ta'uu barbaadda? Murtii murteessuuf, filannoo kee beeksisuuf, sanammoo galmaan ga'uuf wareegamanii baastaa gaaffilee jedhantu ka'uu malu jedhan. ANC'n komii uummataa sirriitti dhaggeeffate hojii fooyya'aa hojjechuuf murannoo qabaachuu beeksise. Gama biraan paartileen mormituu deeggarsatti dabalaa ni arganna jedhanii abdatu. Filannoo guutuu biyyaa utuu hin geggeeffamin dura ofii isaanii ga'oo ta'uu isaanii mirkaneessuuf waggaa 3 qabu. Ijoollummaa ishee biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaarraa gara Yuunaayitid Isteetsi kan dhufte achii boodas kutaa Minisootaa keessatti tajaajila adda addaa kennaa kan turteef duulaawwan siyaasaa paartii Dimookiraatii kan naannoo isheef biyyaalessaatti hirmaataa kan turte Dubree Amaanee Badhaasoo filannoo Minisootaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi bara dhufu geggeessamu irratti magaalaa Miniyaapolis Seempool irraa dorgomuudhaaf qophaa'aa jirti. Alamaayyoo Qannaa Amaaneef hoogganoota hawaasa Oromoo irraa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qaba kunoo. Itoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13tti gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuunivarsiitii Haamliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minisootaa magaalaa Seempoolitti bakka filannoo Fourth Congressional District jedhamutti koongireesiif dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti dhalattee Minisootaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhaladhee aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhee achiin booda Ameerikaa guddadhee Minisootaa Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Seempool bakka filannoo Minisootaa Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi diinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'uu akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif koongireesiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo Koongireesii district 4 Minisootaadha.
Wanti na kaase waan baay'eedha tokko lama miti tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee community'n kenna guddaan baay'ee as jira state kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuufi fedha suni amma across the state organize godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti community'n kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya districtii afur jiruuf state kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti nu miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliifi covid-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa ilaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf. Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa 3 qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo diinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'uu akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya 3 priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Economiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hirrakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin state kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee family irra guddina irratti ajandaa kiyya itti aaneellee racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen nu fakkaatu especially namoolee African American sistema ka ummata keenya ummata African American tanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taate nama Oromoo taate nama Itoophiyaa taate nama Eritrea taate nama Maangii taate nama Keeranii taate abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minisootaatitti nuti hundinuu ajandaa 3 kanneen fuunee economy racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investii itti goonee akka fuuldura deemnu akka society baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya. Waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minisootaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhagahamuuf nama qabsaa'aa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan. Amaaneen waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee keenya hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootitti baay'ee barbaachisaadha. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa yoomillee isii dhaabbana waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif. Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa diinagdee magaalaa Seenpol keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo Oosaa dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Koongireesii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo Koongireesii 4tti dorgommii cimaatu Amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232
hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenyaa kun sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAIDf bulchituu kataan Samantaa Paawer dhiyeenya kana akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti sagantaa daldalaa fi investimentii haaraan labsamuuf jira. Sagantaan kun daldalaa fi investimentii gamlameenii jechuun biyyootii Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akkasumas ka biyyoota Afrikaa walii isaanii gidduu babal'isuun guddisaa jedhaniiru. Maallaqni addunyaarraa dinagdee guddataa jiruuf barbaachisu dhibba keessaa harki 90 dhaabbatoota dhuunfaarraa kan argamu malee dhaabbatoota uummataaf investimentii irraa miti jedhan Samantaa Paawer. Along with our tremendous USAID staff, especially the beating heart of our mission. Daldaltootaa fi investoroota kan naannoof kan sadarkaa addunyaatu hegeree waariinsa qabuu fi walaba ta'e kan lammiiwwan Afrikaa yeroo dheeraaf yaadaa turan akka argatan gargaaruu jedhan. Sagantaa haaraan daldalaa fi investimentii Afrikaaf ba'e kun dubartootaaf dargaggoota jajjabeessuuf carraa duraa ka kennu yoo ta'u dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa geessisu hanqisuuf yookaan biyyoonni weerara dhukkuba COVID-19f deebii barbaachisu akka kennaniif gargaara. Sagantaa haaraan kun Afrikaa badhaate argamsiisuuf yaada bal'aa jiru keessaa tokko. Bara 2019 jechuun waggaa 2 dura Afrikaa badhaate argamsiisuuf sagantaa labsameen Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa 45 keessatti waliigaltee 800 caalaa tolfatteen gargaaraa turteetti. Gara biyya alaatti kan ergamanii fi investimentii doolaara biliyoona 50tti shalagamu Ameerikaan ka gargaarte yoo ta'u carraa hojii 1,000 uumuun ishee ibsamee jira. Samantaa Paawer akka jedhanitti bulchiinsi Baayiden Haaris Afrikaa irraa amantaa gadi fagoo qaba. Kana malees qooda uummata Afrikaa irraa amantii jabaa qabna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kana Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti. Itoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13tti gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuunivarsiitii Haamiliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minisootaa magaalaa Seenpoolitti bakka filannoo Foorz Congressional District jedhamutti koongireesiif dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti dhalattee Minisootaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhaladhee aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhee achiin booda Ameerikaa guddadhee Minisootaa Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Seenpool bakka filannoo Minisootaa Foorz Congressional District jedhamuu fi jiraattota 700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi diinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'uu akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif koongireesiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo. Koongireesii district 4 Minisootaadha. Wanti na kaase waan baay'eedha tokko lama miti. Tokkoffaa refuujii ta'ee biyya kana dhufee communitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuufi fedha. Suni across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti communitiin kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya districtii 4 jiruuf steeta kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti nu miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliif COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa laaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin akka
akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf. Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa, walqixxummaa sanyii fi haqummaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa 3 qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u, isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu, rakkoo diinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'uu akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya 3 priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Economiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jaraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddina irratti ajandaa kiyya. Itti aanee racial justice. Namoonni biyya kana keessa jiraatu, namoonni ni fakkaatu, especially namoonni African American, sistema ka ummata keenya, ummata African American sanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture, sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taate, nama Oromoo taate, nama Itoophiyaa taate, nama Eritrea taate, nama Maangii taate, nama Keeranii taate, abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti, akka ummata Minisootaatitti nuti hundinuu ajandaa 3 kanneen fuunee economy, racial justice, environmentii kenna guddifnee, educationii kenna investii itti goone akka fuuldura deemnu akka society baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya. Waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minisootaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhagahamuuf nama qabsaa'aa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan. Amaaneen waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee keenya hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootitti baay'ee barbaachisaadha. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa yoomillee isii dhaabbana waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif. Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa diinagdee magaalaa Seenpol keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u, kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo Oosaa dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Koongireesii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo Koongireesii 4tti dorgommii cimaatu Amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.